Hello. Laayivii reef jalqaba waan ta'eef irra nu deebi'aa mata duree fi wantanaa sana. Macaafa qulqulluu keenya seera boqonnaa 12 lakkoofsa 13 irra isa jiru waliin ilaalla gabaabsine. Kutaan kun akkeedha. Dhiigi manneen isin keessa jirtanitti jiru garuu milikkita isiniif hin ta'a. Innis anis dhiigicha yommuun argu isinirra nan darbaa. Yeroon dha'icha biyya Gibxiitti fidutti isin balleessuudhaaf dha'ichi tokkollee isinitti hin bu'u. Ameen. Dhiigaaf tajaajila dhiigaa mata duree jedhu ilaalla. Macaafa qulqulluu keenya keessatti galgala kanaa gara mata duree kanaatti hin darbin dura conversation yookaan immoo wal simsiisuu isa jennu contextually lama waa wal bira qabee isinitti hima. Innis Izraa boqonnaa 9 lakkoofsa 5 irratti Izraan 5 keessaa cabneedha. Qorontoota 1ffaa boqonnaa 9 keessatti immoo afaan hin beekamne 10,000 dubbachuu irra isa beekamaa 5 dubbachuu wayyaadha. 5 kun maali? Phaawulosis maaliif 10,000 irra 5 wayya jedhee Izraan immoo maaliif 5 keessaa cabne jedhe. Wantoota bu'uura ta'an 5tu dhibe bara Izraa keessa. Akkasumas Qorontos keessatti Phaawulos wantoota bu'uura ta'anii bu'uura kiristaanotaa ta'an 5 dhabe. Gatii 5 dhabee Phaawulos isan beekamne kana 10,000 dubbachuu irra isa beekamaa 5 wayyaadhe. Izraanis immoo 5 keessaa cabne gaafa jedhu bara Izraa bara Zurubaabil keessa waggaa 105 fi manni qulqullummaa bu'uura yookiin sheppii 4 agadhiisee ture. Waldaan kiristiyaanaa karaarraa kaattee turte. Dhaloota akka yaadaaf garaasaatti jiraatutu ture yeroo dheeraadhaaf. Kana keessatti ilaalee 5 keessaa cabneedha. 5 keessaa cabnee isa kakaadhaa fi mammaaksa saba keenyaa duwwaadha utuu hin ta'in wantoota bu'uuraa 5tu hin jiru jechuu kooti. Bu'uura kiristaanotaa yookiin amnistii Egzaabeer Mosoosoof jedhu beektoti or 5 kilampii yookiin immoo 5 climax inni jennu kuni tokko hiika macaafa qulqulluutiif hiika qulqullummaa beekuudha. Inni lammaffaan mootummaa Waaqayyoo isa qulqullaadhaaf dhiiga Kiristoos isa qulqulluutti amanuudha. Sadaffaan karaa jireenya bara baraatti gashu dhibba beekanii daandii seexanaa dhiisuudha. Arfaffaa abboommotaaf seerota Waaqayyoo eeganii namoota mootummaa Waaqayyoo qophaa'e of gochuudha. Shanaffaa amalaaf hojii waaqa tolfamaa hundumaa gananii Waaqayyoon isaa lubbuu ofii godhanii fudhachuudha. Isa kana 5tu bakka dhabee ture. Amnistuu Egzaabeer Mosoosoochi warri jennu sun 5 kilamp inni jennu sun jechuu kooti. Egaa na ta'uti amma kan ilaallu warra westernizationii keessa jiraachuu dandeessu sinis wanti isaan morman waan jajjabaa afuriidha. Tokko maqaa Yesuus mormu. Maqaa Yesuus malee fayyinni waan hin jirreef. 2 dhiiga Yesuus mormu. Dhiiga Yesuus malee qullaa'uu waan hin danda'amneef. 3 hafuura qulqulluu mormu. Hafuura qulqulluu malee qulqullaa'uun akka hin jirre beeku waan ta'eef. Inni arfaffaan waa'ee fannoo Yesuus mormu. Fannoo Yesuus warra itti amanan jireenyaadha. Warra itti amanne gowwummaadha. Jireenya jechuun pozitiiv altituudiidha. Pozitiivii inni jennu kun immoo qabiyyee herregaa afaan keessaa ida'uudhaan bakka bu'a. Fannoon Kiristoos kun sheppiinsaa ida'uu fakkaata. Kiristaanni Kiristoosiin jala jiru tokko 0 baate yoo jiraate 0 isaa kana dura pilaasii jira. Pilaasii qaba waan ta'eef pozitiiviidha. Bileeneriin biyya lafaa kun immoo inamanan jedha. Warra namanan ta'e immoo gowwummaadha jedha. Gowwummaan kun immoo negatiiviidha. Negatiiviin kun immoo maayinasiidhaan bakka bu'a. Maayinasiin kun bileena isaanii fuuldura waan jiruuf amantee dhiiftes fudhatanii dhiiftanis Ayizaabii bileena baatee taa'urraa kiristaanni 0 baatee waldaa kiristaanaa keessa taa'u abdii qaba. Maaliif? Pilaasii jira gatii ta'e. Kanaafitu jarri kun kana naman inni jechuudha. Isa kana introductionii koo godhee amma kan hin dubbachuu barbaadu dhiigaaf tajaajila dhiigaa isa jiru seera boqonnaa 12:3 kanarra isa jirurraa kaana. Dhiigi mallattoodha. Dhiigi balbalatti jiru mallattoo isiniif haa ta'uu jedha macaafi. Waa'ee dhiigaa kana gaafa kaa'amnu mallattoodha. Billaa dabarse balbalarra taa'e. Warri dhiigichi balbala isaanii irra hin jirre bara badiisaa sana hin badan. Warri dhiigichi balbala isaanii irra jiru garuu billaan badiisaa sun irra darbe. Egaa bara sana dhiigi balbalatti jiraate billaa dabarse. Inamantuu amma immoo isin keessa jira.
Inni gaafas balbala irra taa'ee dabarsu kun har'a immoo nu keessa jira dhiigi Yesuus. Har'as immoo isa baay'ee cimaa ulfaataa ta'e nutti dhufu dabarsaa jechuu barbaadeetan. Bara durii yoo argitaniitu ta'e bilbila dijitaalii jira. Mandara tokkotu lakkoofsa kana namaa kenne biyya guutuu safara guutuutu itti fayyadama. Bilbilatu sin barbaadu jedhanii iyyu yookiin dhaamsa kaa'u. Amma garuu moobaayiliin nama hundumaa harkara abbaattatee deema. Egaa akkuma kana bara sana dhiigi balbalatti jira maatii kana oolcha. Kanaaf kan maatii waliigala isaa dijitaalii sana fakkaateetu balbalarra taa'ee maatii kana baraara. Amma garuu akkasitu hin ta'in hunduma keenyatu dhiiga Kiristoos kana keessa keenyaa qaba. Ittiin mallatteeffamnu. Akka barichaa balbalatti jiru nu keessa jira. Kan balbalarra taa'ee maatii guutuu oolcha. Nu keessa taa'ee immoo attam nu oolcha. Ofitti butaatiin ilaala. Egaas deebina. Dhiigi tokkoffaa mallattoodhaan jedhe ragaa jireenyaati. Waraqaa tokko ofishaaliidha. Ofishaalii miti kan jechisiisu yookiis seera qabeessa miti kan jechisiisu maal yoo jettan waraqaan kun chaappaa isaati keessaan chaappaan isaa gararraaf gajjallaa sirriidha ta'ee jennaan waraqaan kun waajjira maaliitii akka bahe eenyu akka baasee tiitiriin isaatiif chaappaan isaa hin murteessa. Har'a immoo nuyi chaappaan nu qabnu dhiiga Kiristoos. Ragaa guutuu kiristaanummaa keenya ragaan keenya dhiiga Kiristoos irratti mallatteeffamne kanaaf. Kanaaf dhiiginni balbalatti jiru sun mallattoo isinii ta'aa jira kan. Egaa har'as dhiigi Yesuus inni isin keessa jiru mallattoo isiniif ta'a. Mallattoo ta'ee isin oolcha. Mallattoo ta'ee isin baraara. Egaan warri waraqaa chaappaa dogoggoraa baatanii dhiyeeffachuu sodaatu ittiin dhiyaachuu sodaatu. Haa ta'uyyuu malee warri waraqaan isaanii ofiishaalii ta'e ija jabeeyyiidha. Seera qabeessa kan koo jedhu. Nuti ija jabaanna. Seexana durattis dhaloota durattis dhugaa dubbachuudhaaf wanti dudduuba nu deebisu hin jiru. Maaliif yoo jettan mallattoo kan ta'e ragaa guutuu kan ta'e dhiiga Kiristoos nu keessa jira. Egaa dha'ichi kun haasaa Arooniif Museen furuu dadhaban fure. Dhimma Fariyooniif Museen hiikuu dadhaban hiike. Dhiigi kun dha'ichi biyya Gibxiitti dhufu Israa'eliin akka hin argamne. Israa'el sirrii Gibxi sirrii hin taane dhiiga mallattoo ta'e balbalatti jiru kanatu adda baase. Amma sinattan mallattoo kana qabdu jireenyattanii fayyinattanii fudhattaniitu dhiiga Kiristoos qaba. Na oolcha jettanii immoo itti amantu. Ameen na oolcha. Isin oolchuu isaatti hin amantu taanaani misraachoo. Ani wanta addunyaa kana irratti na boqochiisu ata harka seexanaa ooluu caalaa waan biraan hin jiru. Ameen. Waa'ee akka namaatti sana ni yaadu yookiin immoo akka namaatti na fedhe yoo qabaadhe wanti garaa koo na cibsu. Ati boojuu seexanaa keessaa ooluu keeti. Waan barbaadde yoo tinaa goote an bor du'an oolu. Atis bor hin duuta. Gaafa duutu abbaan keessa hin beeku akka hin jenne duwwaadha. Mallattoon koo meerre akka hin jenne duwwaadha. Hawwiin koos intarestiin koos inni guddaan isa kanaadha. Kanaaf gaarii Waaqayyo sii godhachuudhaaf isaaf mallatteeffame jira. Namni nu sobeera waan baay'ee. Kanaaf inni nuti eenyu Waaqayyo garuu oolchaa keenyaa jiraachisaa keenyaa mallattoo nurra jira. Dhiigichi balbalatti jiru sun mallattoo ta'ee nu oolcha. Lammaffaa bo'uu 12:14 irraa seenaadha. Dhiigi seenaadha. Seenaadhaaf isiniif ta'a jedhe. Bara baraan ayyaaneffattu Faasikaa bara baraa jedhe. Seenaadha. Bara baraan ayyaaneffattu Faasikaa seenaati jedhe. Jireenya keessatti yeroo har'aa kana biled giruupiin jira. Yeroo tokko namoonni dhiiga walii kennu. Dhiigi nu walii laannu harma nu oolcha malee bor nama nu oolchu. Nama dhiigi koo yeroo baay'ee oopilaasiidha. Nama baay'eedhaaf kennee beeka. Garuu namootiin kenneef sun yeroo soolan malee oolanii bulanii du'anii namni yaadadhu baay'ee jiru. Dhiigi Kiristoos garuu du'a lafarraa sooshe du'a waaqarraa sooshe. Tokko miti. Kanaaf seenaadhaaf isiniif ta'a jedhe. Seenaadha gaafa jedhamu kutaa sana lakkoofsa 14 irraa yoo dubbistan seenaadha. Bara baraanis ayyaaneffattu. Faasikaa bara baraati. Dhiigi kun seenaadha. Billaa deebisi. Du'a dabarsi. Bara biyyi dhume baraaraman. Kan isaan baraaraman seenaa godhanii haasa'an
balbala isaaniittitu dhiigichi jira. Dhiigichi seenaa du'a oolche keessaa tokko. Kanaaf dhiigi mallattoon akkuma jennu seenaadha. Sadaffaa ba'u 12:13 irraa gaafa laallu meeshaa lolaati. Gadi ba'anii fokkoranii isa isaan deebisuu dadhaban, wacanii isa isaan deebisuu dadhaban, hiriira ba'anii isa isaan deebisuu dadhaban, lolati dhagaa tuultee dadhabdee dhagaa guurtee dadhabdee dhiigi Yesuus al tokkoon deebisa. Waan isin dhibu waanjoo garbummaa isaan tumee meeqaan dadhaban kana har'a dhiigi Yesuus meeshaa lolaa ta'e balbalatti taa'ee billaa manneerraa ba'e manneetti deebisudha. Lola sitti ba'e har'a manneetti kan deebisu dhiigichi inni balbala keetti jiru sun meeshaa lolaa isa beekamaa ta'uudhaan lolee sirraa deebisa. Ameen. Maatiyoos boqonnaa 23 lakkoofsa 35 irraa jalqabee waa'een dhiigaa Waaqayyoon duwwaa akka laallatu dubbata. Waa'een dhiigaa salphaa miti. Macaafa qulqulluu kana keessaa gaafa laallu Maatiyoos 23:35 kanarraa kaasee dhiiga Abeelii jalqabee amma dhiiga Mikiyaasitti dhiigi dhangala'e kun hundumtuu tooraan fuula Waaqayyootti iyyachaa jira. Yeroo jalqabaatiif dhiigi lafatti dhangala'e kan Abeelii bara kakuu moofaatti yeroo dhumaatiif dhiigi dhangala'e immoo dhiiga Mikiyaas mucaa Zakkaariyaas. Waaqayyo dhiigi kun hundumtuu hin baduu fuula koo dura jiraa jedhe. Egaa nuyi arrabaaf gochaan xalaadhaan jechaan yaadaan waan nu hin beekne nu baachisuu danda'u waan nu hin yaadne nuun jechuu danda'u lapheen keenya dhiigaa jiraata. Isa lapheen keenyatti dhiige kana godaannisa kana Waaqayyo hin falmu. Dhiigi Abeel gara kootti iyyaa jiraa jedhe. Inni iyyaa dhiigi Yesuus innis keessaa hin caraana. Gara Yesuusitti iyyaa. Iyyi kun immoo Waaqayyotti hin dhaga'ama. Waaqayyo immoo iyya kana dhagee deebii itti laata. Inni boo'icha keetti deebii laatu. Yesuus har'a jira. Dhiiga Abeelii jalqabee amma dhiiga Mikiyaasitti waan deebisuu dandeenyu deebisuu kan dhiifneef madoomne madaa baannee kan teenyuuf dirree nun ilaallanne baay'ee irratti nu ijaaranii waan baay'ee yoo jedhan iyyuu abdii tokko jira. Innis maan gaaf tokko dhiiginni nu keessa jiru sun dhaabatee dubbachuudhaaf. Kanaaf dhiigi gaachana inni arfaffaan dhiigi maan inni isiniin jedhee gaachana. Gaachanni lolattaana. Lolatti lolamtu gaachanni dudduuba goreesii hin lolu. Siif lolatti lolamtu gidduu dhaabbata. Kanaaf dhiigi gaachana. Dura kee jira. Lolattaanee jira. Si oolchuudhaaf diriiree jira. Humna qaba meeshaa lolaati. Moototi balleessuudhaaf dhufaniiru. Garuu dhiigi lolee deebiseera. Waan warri Gibxii hiikuu dadhaban dhiigichi hiikeera. Kanaaf dhiigi gaachana isinii lola. Tajaajila dhiigaan dubbachaa jira. Gaachana. Ilaa dhagaa mallattoodhaa adda si baasaa chaappaadhaa sii mirkaneessaa akkasuma dhiigi kun meeshaa lolaati lolee sirraa deebisaa gaachana siif waan si miidhu gidduu dhaabbata. Shanaffaa dhiigi abukaatoodha hin dubbatu. Gaafa Abeel du'e dhiiga dubbate dhiiga falme dhiigatu dhiyaatee iyyataman dhiiga fayila dhiyeesse. Qaayelii Abeeliin ajjeesee dhaabate boqqolloo tortoraa dhiyeesse. Baay'een isaanii mee aarsaa galabaa baataniitu dhaloota aarsaa jireenya qabu baatan ajjeesanii dhiyaatu. Inni aarsaa jireenya qabu baatu ajjeefame bakkee jira. Inni galabaa baatu garuu carraa argatee iddoo aarsaarra jira. Tortoraa baatee dhaabate aarsaan harkaa fudhadhoodha Waaqayyoon. Waaqayyo isa dhiisee isa du'ee bakkee jiru dhiiga isaa wajjin haasa'a. Ilaamee wayiin sitti himaa. Dhiigi Yesuus inni jireenyaaf si dhangala'e si wajjin dubbata. Biyyi lafaa waan barbaade yoo jedhe. Dhalooti waan barbaade yoo jedhe. Si keessa taa'ee dhiigi Yesuus falmataa jiraan jedhe. Abukaatoodha dhiigin falma. Uumama 4:10 garbichi koo Abeel lafa onaarraa dhiigi isaa natti iyyaa jiraa. Ilaa Qaayelii reeffa godhe ajjeese. Waaqayyoon ammayyuu garbicha koo jedhee waamu. Misraachoo amma wayiin sitti himaa Waaqayyo si waamaama jira. Akkan siin jedhe miti akka biyyi lafaa siin jedhe miti akka riyaan kee jedhe sana miti. Akka abbaan manaan kee jedhes miti akka ijoolleen kee jedhanis miti. Waa'ee keetiin dhugaan jira. Dhugaa jiru kanarraa kan ka'e dhiigichi iyyachaa jira. Dhiigichi kun abbaa dhimmaati abukaatoodha ofii falma. Sababisaa waa'een dhiigaa kun isa dhiiga kennee dhibaa. Kanaaf
abukaatoo ta'ee ka'ee dubbate ka'ee falme ka'ee haasa'e qaayil ajjeesee aarsaa sobaa dhiyeessa abeel du'ee garuu fuula waaqayyoo duratti dhiigisaa iyyachaa jira har'as taanaan egaa dhiigi in iyyata dhiigi abukaatoodha dhiigin falmata dhiigin dubbata ja'a inni ja'affaan dhiigi mallattoo bilisummaati uumama 17 kudhanii amma 12tti gaafa ilaallu Isiyaaqi uumama 17 irratti dhalatee qaama nanna qabatee waan dhalateef gaafa guyyaa 8 akka inni dhanna qabatu labsiin isa qaqqabe. Uumama 16 irratti garuu Ishmaa'eel dhalatee qaama nanna qabanneen dhalatee labsiin nanna qabaa fuuldura waan dhalateef jireenya garbummaa jalatti hafe. Macaafa qulqulluu kana gaafa dubbiftan Waaqa Abrahaam jedhamee Waaqa Isiyaaq jedha. Waaqa Isiyaaq jedhee immoo Waaqa Yaaqoob jedha. Waaqa Yaaqoob jedheetu hidda Yihuudaaf sanyii Yoosef jedha. Sanyii Yoosef jedheetu Efreem jireenyi isaa matin hoggalan galle waan ta'eef na dhageessaa yaa hidda minaasee jedha. Dhaloota isaaf hin taane mataan cabu Waaqayyo irra zallala ofitti hin lakkaa'u. Ati gatiisitti dhalatan dirqama lakkaachuu dandeessa garuu Waaqayyo irra zallala. Waaqa Abrahaam erga dhame booddee Waaqa Isiyaaq jedhe malee Waaqayyo obbolaa Abrahaam saddeet maqaan nuyi. Waaqa Isiyaaq erga dhee booddee immoo Waaqa Ishmaa'eel hin jedhamne. Waaqa Esawu hin jenne jooraa daggala keessa Waaqa Yaaqoob jedhe isa kakuu dhaga'u. Gatii kana ta'eef Waaqayyo dhaloota isa dhaga'anii wajjin waadaa gala. Dhaloota isa dhaga'anii wajjin kakuu gala. Dhaloota isaaf hin taane irra zallalan lakkaa'u. Egaa na ta'u wayini isinitti hima. Iddoo kana keessatti uumama 17 lakkoofsa 12tti Isiyaaq labsii nanna qabaa booddee dhalate. Dhiirri dhalate gaafa guyyaa 8 nanna qabatu jedhame. Dhalooti nanna qabatu kun immoo bilisa ba'a. Mallattoo birmadummaati bilisummaadha. Bilisummaa kanatu Isiyaaqiin qaqqabe. Ishmaa'eeliin hanqate. Inni Ishmaa'eeliin hanqate Isiyaaqiin qaqqabe. Inni Zariiqii hanqate har'a maqaa Yesuusiin Isiyaaq qaqqabuun jedhe si qaqqabeera hooslayyu. Ameen. Ilaa wayii tokkoon siin jedha. Yeroo dhanna qabaan kun ta'u gogaa inni waa hin baafne gatameetu inni jireenya ta'u itti hafe. Isa gidduudhaa dhiiga dhangala'e. Dhiigu kun mallattoo birmadummaa isaanii sana mirkaneesse. Bilisa ba'uusaa birmadummaa isaa mirkaneesseef. Egaa kanaaf har'a mallattoo birmadummaati dhiigi. Mallattoo bilisummaati. Inni torbaffaan dhiigi jaarsa araaraati. Bo'uu boqonnaa 4:23 amma 24tti gaafa laallu dhiigi jaarsa araaraati. Gaaf tokko Museeniif haati manaasaa Sifooraan gara Gibxitti gadi bu'u turan. Mucaa dhiiraa ga'eessaa dhannan qabanne tokko qabatanii adeemu. Mucaan kun kakuun jabeeffanne garuu wajjin adeemaa jira. Erga xiqqoo deemanii booddee Waaqayyo argee gaddee billaa luqqifate jedha. Sababii maaliif billaa luqqifate yoo jette mucaa kakuun jabeeffannee fuudhanii deemaa jiru. Mucaa dhannan qabanne. Gatii kanaaf Sifooraan naatee daftee dhagaa qaramaa fuutee mucaasee dhanna qabdu. Gaafa mucaasee dhanna qabdu dhiiga isa gogaa sanatti jiru Waaqayyotti agarsiisa. Waaqayyo billaa deeffate dhiiga arge. Kanaaf dhiigi jaarsa araaraati. Araara buuse Museef Waaqayyoon gidduutti. Al tokko namoota akka waa'een ijoollee rakkina maalii qabaree ijoollee dhawwate. Waa'ee ijoolleetiif Waaqayyo hin gadda. Sababa ijoolleetiif minimaal Museen dhaamuuf kan ka'e. Kanaaf waa'een ijoollee keessanii isin ilaallata. Irratti hojjedhaa. Gaafa sana dhiiga kana argee Waaqayyo billaa deebiseera. Seera Bo'uu boqonnaa 4 lakkoofsa 24 irratti dhagaa qaramaadhaan daftee mucicha dhanna qabdee jedha. Erga dhanna qabdee booddee dhiiga isaa gudeeda Museetti buufte jedha. Dhiiga isaa waan gudeeda Museetti buufteef billaa qaramaan ajjeesuuf dhufe deebi'eera. Har'as billaa deebisa. Dhiigi kun jaarsa araaraati. 8ffaa dhiigi ejeja raawwata. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 11 bakkeedha. Jawwi hamaa isa obboloota balleessuudhaaf dhufe sana dhiigi oolichaa inni dhangala'e sun konkolaachiseeraa jedha. Guyyaa irraati qabe jawwi hamaa isa si yaaddessu, jawwi hamaa isa si balleessuu dhufe, jawwi hamaa isa jal'ina sirratti raawwachuu dhufe, jawwi hamaa sana dhiigi oolichaa jireenya kee irraa konkolaachisu. Jawwi hamaa isa obboloota meessuu dhufe jedha. Isa obboloota miidhuu dhufe sana konkolaachiseera. Maaltu konkolaachisee?
dhiiga Yesuustu konkolaachise. Dhiiga oolicha isa siif dhangala'isan jawwee rakkisaa san konkolaachiseera. Salgaffaa dhiigi hin qulqulleessa. Yohaannis boqonnaa tokko irratti dhiiga isaatiin qullooftaniittu jedha. Nuti bishaan biraa miti dhiiga Yesuusti qulleesse nu dhaaba. Inni kurnaffaan Ibroota 12:24 fayyina laata dhiigi Yesuus. Ijoon dubbii koonni guddaan kana. Dhiiga oolichaatiin fayyisa. Dhiiga Yesuusiin fayyisa. Dhiigi Yesuus Kiristoos fayyina laata. Guyyaa irraati qabee namummaa keessan irratti fayyinaa ta'u. Ameen. Ameen. Abdiitti nu hidhee kan jiru dhiiga Kiristoos jireenyaaf nu dhangala'e. Nama ani eegeeyyuun beeku baay'ee beennaa baay'ee nu bira darbe. Dhiigi Yesuus garuu bara baraan nu keessa taa'ee hojii hojjetaa jira. Ameen. Dhukkubi kee dhiiga kee keessaa argama. Jireenyi kee garuu dhiiga Kiristoos keessaa argama. Taayifoidii busaa kee arguudhaaf dhiiga laatta laabiitti. Jireenya kee maal akka fakkaattu argachuudhaaf garuu Kiristoos keessatti of ilaalta. Dhiiga Yesuus keessatti of ilaalta. Kanaaf dhiigi Yesuus Kiristoos fayyina laataa jedha. Ibroota 12:24. 11. Maatewos 26:23. Dhiigi Yesuus fayyisuu irra darbee fureedha. Murtoo laata. Sii murteessa sitti murteessa. Kanaaf dhiigi jalqabaa kee dhangala'e hundumtuu fuula Waaqayyoo jira jedhamee caafameera. Sii murteessuufis sitti murteessuufis inni kun murteessaadha. Dhiigi Yesuus fayyinaaf dhangala'ee jira. Maatewos 26:23 yoo ilaaltan fayyinaaf diraamaadhaan miti. Yaadannoo addaatiin miti. Dhangala'eera. Sababiin dhangala'uu isaa maal yoo naan jettan fayyinaaf. Inni itti aanu 12ffaa Yohaannis boqonnaa 6:54 qorichaa dhiigi Yesuus dhibee hundumaaf qoricha jedha. Dhibee tokko dhibee lama utuu hin ta'in dhibee hundumaaf maanni qoricha. Dhiigi Yesuus Kiristoos dhibee hundumaaf qoricha. Itti amantu galgala kana dhiigi Yesuus qoricha. Ameen. Sababa sii dhangala'ee qaba. Sababa sii kennameef qaba. Sababa sii lola'eef qaba. Ameen. Waaqayyo jireenya keenya keessatti yeroo waa godhu wanta godheef qabanne hoomsiisuun gaarii. Kanaaf dhiigi Yesuus qoricha. 13 diina galagalcha. Dhiigi Yesuus diina hamaa sana galagalcheedha. Mul'ata 12:11 akka jedhu bofa hamaa isa obboloota rakkisu sana dhiiga Yesuustu galagalche. Guddina walgahii miti kan galagalche, kaapitaala guddaa miti, baay'ina lolaa miti, dhiiga Yesuus Kiristoostu galagalche. Guyyaa irraati qabee jawwee hamaa si miidhuudhaaf beesan, si cabsuudhaaf beesan, si ajjeesuudhaaf beesana dhiigi oolichaa galagalcheera. Ameen. Har'aa qabee sirraa galagala. Ameen. Sirraa galagala. Ameen. Harki Waaqayyoo jawwee hamaa nammeessu sana galagalcheera. Ameen. Kanaaf waa tokkoon isinitti himu. Gaafa dhukkubfattan, gaafa dhiphattan, gaafa qoramtan, ana dhiiga Yesuus na keessaa lama taaneen dhukkubfanne. Al tokko Yesuus naa dhukkubfateera. Al tokko Yesuus naa dhiphateera. Of amansiisaa kan dhiphachaa jirtan. Yeroo itti isin irra ga'u rakkinni kamiyyuu Yesuus beekee akka ta'e hin dagatinaa. Waan godhuuf beeka of amansiisaa akka itti. Sitta badoodheen godhu waan dhashe. Garuu sababa godheef beeka. Warqeen abiddaan qorama. Maaliif yoo jettan isa qoree beeka diizaayinii isaa kana booddee isa hojjeta. Si qoremanii sababa si qoreef isa beeka diizaayinii gaariitti si galchuudhaaf. Mucaa tokkootu mucaa hiyyeessaati karaarra deema. Mucaan kun ba'aa baatee deemaa. Investeriin tokko immoo makiinaa qabatee ture. Dudduubaan qabatee mucaa kana isa ba'aa baatee deemu kanaaf gaddee lixee mucaan kun makiinaan dhaabatee fi takkaan beeku waan ta'eef ba'aa masaa baatee gabbinaa taa'e. Isa booddee investirri kun garramamee maaliif ani kobo qoddoo dheensii dhaabe maaliif ba'aa baattee teessannaan akkasuma baattadhee man ta'anii jedhe. Isa booddee waan isaa waa'ee namaati waan ta'eef dhugumayyuu ba'aa lafa kaa'ee egergototu irraa nami nama hin amansiisu lafa inni ga'ee bu'ii namaan jedhu beekamu mucaan kun of amansiisee ba'aa isaa baattatee taa'e.
Kana booddee investariin kun aariidhaan makiinaan cufa gaafa dhufu makiinaan qubasaa qaraxxafee mura. Qubisaa kun hin dhiigi. Gaafa dhiigu abbaan qabeenyaa kun hin gaddu. Ati jedhe tokko ba'aa baattee teesse. Lama immoo makiinaan sii cufaatti harki koo citee innaan gurbattiin hiyyeessa kostaarraadha. Hiyyeetti kostaarraa akka kootii kana gaa Waaqayyo qaba iddoo tokko tokko akka jette. Is bakka Waaqayyo waan godhee beekaa itti investariidha. Atta bakka waan godhee beeka waan kun kee citee Waaqayyotu beekaa. Soorii jenne isayyuu naan gaddine ansiif gaddeen konkolaataa sii dhaabe. Isayyuu Waaqayyo waan godhee beekaa jettaa utuu dhiiga koo laaltu jedhe naa bu'e hin bu'e mucaan. Silayyuu baala kan kenne waan ta'eef baasaa fudhatee bu'e. Namichi kun naqee baraa tokko keessa gaafa ga'u guyyicha waaqa tolfamaadhaaf aarsaan dhiyeeffama. Kan qalamu immoo nama. Namicha kana konkolaataa isaa dura dhagaa tuulanii buusan makiinaa keessa. Darbachaa fidan halaqaa isaaniitti agarsiisan qalamuu qabadhamee walii galame. Yeroo qalamuudhaanii qoraan nabi dunduu qophaadhaan namicha kana kuffisan halaqaan kun harka isaatti dhiiga arga. Maan harka keenyaan makiinaan nagacha'e. Har'aa kan itti dhiiga buustennaa eeyyee kunu amma deebisaa konkolaataa isaatti maal jennaan wanti dhiiga buuse aarsaan ta'e. Kana booda gaafa deebisan namichi kun garramamee ergaan gurbattii kanaa sirriidha. Qabeenya dhabde malee gurbattiin konkolaataa dhabde malee ayyaanaaf ergaa qabdi. Ameen. Oromoon gaafa mammaa qopheedha. Hindaan kun ganna coomti maaltu qalata maleedha. Hiyyeessi dubbii beetti maaltu gaafataaf maleedha. Egaa ta'u hin naanneffate gara mucaa kanaatti. Naanneffate yeroo inni mucaan ammas baasaa lafan keenya. Ergaa isaas hin geeddarre. Konkolaataa kana marsee dhaabee lixe. Mucaan gatii hin deeffanne lixe. Baay'ee na dhiba ergaan kee dinqiidha. Waaqayyo waan godhee beeka yeroo tette sittan aare dhiifamadha. Yeroo naqee achi ga'u qubee koo makiinaan kutee kun du'a na oolche. Dhiiga natti arganii na dhiisan jedhe. Sila har'a nan qalaman ture. Waaqayyo dhuguma beeka. Waaqayyo waan godhee beeka waan jette sun ergaan kee kun na gargaareera na oolcheera. Eebbifame. Gurbaan lafaa utaalte halleluyyaa. Maal jennaan waa'ee kee futuun ta'e waa'ee kootiif waan godhee beeka. Maal jennaan utuu wajjin deemne irra ta'e sitti yoo dhiiga arganii si dhiisu natti immoo maal arganii silaa tarsee nan qalama ture. Waa'ee kee futuun ta'e waa'ee kootiif waan godhee beeka. Ameen. Waaqayyo biratti waan godhuuf beeka. Karoorsee yaadee saganteessee waa'ee keef gaarii godha Waaqayyo. Ameen. Herrega naannaa keessaa ba'a. Yeroo hundaa jireenya dhimmaa hin dhiyaasoo keessaa ba'a. Waa'ee keetiif jireenyi ta'a. Ameen. Yesuus inni dhiiga sii kenne maa inni buddeen? Yesuus inni lubbuu sii kenne maa inni manni? Yesuus inni jireenya bara baraa sii kenne maa inni baajati? Ilaa wayii tokkoon jedha. Buddeenni miilla Yesuus jalatti sin quubsine. Eessa dattu iyyuu sin quubsu? Ameen. Kanaaf nuyi bisootii boo'uu gatii barre herregi kun naannee bara baraan nuun taphata. Jireenya akkasii keessaa ba'a. Waaqayyo har'a dhiiga isaatiin isin oolchuu barbaada. Ameen. Leewwota 17 lakkoofsa 11 irratti baattuu lubbuu akka ta'e dubbata dhiigi gaa. Dhiigi baattuu lubbuuti. Dhiiga nyaatinaa lubbuu keessa raadha. Dhiigi kee dhiiga Kiristoos keessatti lubbuun kee foon kee jireenyi kee namummaan kee dhiiga Kiristoos keessatti baatamee jira. Ameen. Hinduuta inni jawwee hamaa sana konkolaachise har'a si oolche. Ameen. Harka isaa ol kaasee jira. Ameen. Si baraaruudhaaf harka isaa ol kaasee jira. Ameen. Jiraatu hinduutan Ameen. Ameen. harki si ol ka'eera. Ameen. Innis harka Yesuusidha. Ameen. Hin kadhan. Jawwee hamaan obboloota meessu sun konkolaateera. Ameen. Jawwee hamaan obboleessonni sun konkolaateera. Ameen. Har'a isin oolchuuf harki isaa diriiree jira. Nama malee ergaan kun hin hojjeta. Isin hin kadhadha. Ati Waaqayyo isa dhugaadha. Isa gaaffii dhalootaa deebisuu isa mimmaan ija namaarraa. Ameen. Hawaasni kun saayitii kana hojii dhabee miti kan inni miidiyaa kanarra jiru hiika barbaada. Namoota waan gudunfamaa baatanii bo'an hin argi. Harki tokko harkaa fuudhee fufurgaasa. Ameen.
yaaddeessaa boonsisee nama baay'ee furgaasa galgala kana naan jedhe Waaqayyo. Ameen. Inni tola kee keessaa hidhamee siin oole. Inni hojii kee keessaa hidhamee siin oole. Sadarkaan dookimentiin hidhamee siin oole Yesuus Kiristoos gooftaadha galgala kanaa qabee hiikamuu jalqabee. Ameen. Akkasumaan jira Waaqayyo. Namoota dhimmi isaanii hidhame, namoota carraan isaanii hidhame, namoota yaaliin isaanii hidhame, namoota kan qomma yoomitti jedhanii bo'antu jira naan jedhe Waaqayyo. Kanaaf hooree jenna boon'ina harki koo hin hiika. Ameen. Irreen koo hin hiika. Ameen. Hafuurri koo isiniif hin hiika. Ameen. Yaaddessaan isin boossise ana Waaqayyoon isinii hiikamas ni jedhe Waaqayyo. Ameen. Galanni sii gala. Ameen. Kanaaf haa hiikamu. Mana isaanii haa hiikamu. Mana isaanii haa hiikamu. Ameen. Guyyaa hamaan sun konkolaateera jettee gola isaaniitii haa konkolaatu. Ameen. Gaamicha balbalatti taa'ee billaa dabarsee har'ammoo nu keessa jira. Du'i nu doorsisu hin darba. Dhukkubamaan nu doorsisu hin darba. Gaaddidduu yaaddoo nu doorsisu hin darba. Duraaf duuba ilmaan kanaatiin ari'adhaa garakkisaa isaanii irraa ari'adha. Ameen. Waan kanadhaa bulbulamaa dura keessanii gogombifama. Qodaa tokko keessaa qodaa gurguraatti namaatti tolle keessaa. Waaqayyo kee oofoon dhaadhii inni keessa qammasiisuuf jiru gombiseedha. Ameen. Namoota jireenya sodaattan, namoota haalota sodaattan, xoofoo salphinaa waa'ee keessaniif qophaa'e Waaqayyo gombiseedha. Ameen. Dhiiga Iyesuus Kiristoosiin irraa qabee gombifameera. Ameen. Dhiiga Iyesuusiin daqiiqa kanaa kaasee yaaddessaan keessan gombifameera. Ameen. Waaqayyo salmaan kana boossisu irraa gombiseera naan jedhe Waaqayyo. Ameen. Jireenya ilmaan keetii kana eebbisi. Ameen. Bu'aa isaanii eebbisi. Ameen. Bu'aa isaanii eebbisi. Ameen. Lolaaf yaaddoo jireenya isaanii irraa haa godhaa. Ameen. Hallelujah. Ameen. Mataa namoota baay'ee irraa ulee wal kashakkasee wal akka nama faccisu wal caccabsuun argu. Harki tokko immoo sibiila feerroo fakkaatu mataa namoota kanaarra qabee jira. Maal kun jennaan lola bitaan mirgaa ijoollee koo irratti ka'u oolchuudhaaf irree koo irra qabee jira naan jedhe Waaqayyo. Oolchuudhaaf of galchuudhaaf irree koo irra qabee jira. Faccee xalaa faccee jecha bitaan mirgaatti gurmaa'e guyyaa irraati kaasee harki koo oolchuuf diriireera. Ooleera dhaami guddisaati. Olera. Hallelujah. Amen. 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 Olera. Amen. Waa'ee ijoollee keessanii waa'ee obbolaa keessanii yaaddoftantu jira. Biqiloota guddisaa jiran biqilaa harkaa shoshoo libeen arga. Harki tokko biqilaa kanatti bishaan naqee utuu lubbuutti deebisuun arge. Amen. Bu'uuna gogeera harceera. Waa'ee abaluu kootii akka amantaa bormaalan dhagaa jettee boosu sana jedhe Waaqayyo ansi oolcheera. Amen. Si oolcheera. Amen. Ooltaniitu dha Waaqayyo. Amen. Namoota karaa utuu barreeffama barreessanii aratti natti biyutuun ga'e rarree dhaabatuun argee harka fuudhee barreessee xumuruun arge. Maal jennaan dhimmoota isaanii kan jalaa dhaabate biyyatti darbuuf yaaddanii hojiitti darbuuf yaaddanii dookimentii baattanii waan hundumtuu dhumee jettanii dhimmi keessa rarree kan karaa dhaabbatu harki Waaqayyoo harki koo xumuraan isiniif ga'a jedhe. Amen. Maqaa Yesuus Kiristoosiin har'aa qabee xumura isaan isinitti agarsiisa. Isaan isinitti agarsiisa. Irreen koo isa karaa dhaabbate isiniif xumura isiniin jira. Barruun ilmaan kanaaf haa xumuru. Hundumaa danda'utti kenneera waan gaarii isaaniif. Namaa godhan situ qaba. Har'aa qabee wanti gaariin isaaniif haa ta'u. Karaa dhaabbate haa xumuramu. Uumama namaatti ba'a. Namaatti ba'a. Harki isin bilcheessuunis ni bada. Maqaa Yesuusiin. Amen. Yoo yeroo keessan hin fudhanne ta'e baay'ee dhiifama.